Daalachake ya gube o ya osimbo balambar jaalalake na gube o akka jorka barbar ashama harkafuni hordoftoota fi kabajamtoota Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira hagahu jecha eeyyen Fatiyaan bo'aa jirti har'a guyyaa guutuu bo'aa oolte miidiyaa irratti jechuudha Fatiyaan kaleessa nuti kaameraamaanii keenyaan to'annee jechuudha hamma waan kana jarri sodaatanii jechuudha sodaatanii isii kadhatanii akkasiin ofirraa hin beeskimne godhanii jiru jechuudha warri kayroo jechuudha kaameraamaaniin koo qabeera ammas jechuudha maaliif nu fokkisiisina adraa fokkifneerraa adraa maaliin jedhinii ulfaayiran jedhin jennaan intalli gabbaatee soba fakkeessuudhaaf yaalaa jirti yeroo ammaatti Fatiyaan rakkoo cimaa keessa jirti eeyyen warri haaraa dhuftan viidiyoo kanaaf haaraa taatan subscribe godhachuun maatii keenya ta'a maatii dhugaa baaftuu ta'a inni lammataan warri immoo achi jirtan viidiyoo kana ilaaltan laayikii irra jedha akkasitti irra jedhudha akkasitti kanaafu Fatiyaan guyyaa irraa bo'aa oolte jechuudha maal jara kayrootu kadhatanii jechuudha jara kee adaraanuu fokkisiise jaarsatti ergate jechuudha gaasheen keenya jaarsatti ergachuudha adara akkasiin na fokkisiifne Fatiyaa keessatti ilmoo sadi argatte jechuun kaameraamaaniin koo inni tokko qabee jira jechuudha maal jechuudha garaa ishee keessa kan jiru ilmoo sadi lakkuu akka ta'ellee ragaan ni mul'isa jechuudha kaameraamaanii keenya irraa adda baafannee garuu isiniif qabannee dhufna jechuudha waan kana dhugaa ta'u soba ta'u amma Fatiyaa inoo qaasisaa ol jedha amma yeroo ammaatti gatamtee jirti Fatiyaan namallee bishaan kennuuf namallee bishaan naaf kennu hin qabu jedhaa jirti jechuudha isin dhaggeeffachiisa Fatiyaa kun amma asirratti jechuudha viidiyoosii fuudhee dhufeera waan ta'eef kanaafu nama bishaan naa kennullee hin qabu jettee bo'aa jirti jechuudha ofirraa balleessuudhaaf ofirraa wallaalchisuudhaaf jechuudha diraamaa isii kana nuti hin beekna kaameraamaaniin koo sirriitti beeka waan ta'eef jechuudha akkasumatti hordoftoota koo yaa kaameraamaaniin koo sobee beeka hin beeku amma Fatiyaan sadarkaa offan isuu bira geesse akka jirtu ragaaleen ni mul'isu jechuudha kun dhugaa jirtuudha na amanaa isiniin jira Fatiyaa isaa jeenu ulfeessuun ragaa qulqulluu jira jechuudha qulqulluu kaameraamaaniin koo Fatiyaa ulfeessee eeyyen Fatiyaan garuu wadha akkuma kaabinoonni jechuudha itti gaafatamtoonni jiru itti gaafatamtoonni dhimma shamarranii kayroo keessa baay'een jiru jiratu Fatiyaatti ergamanii jechuudha sagaleen kun akka gadi hin baane mucaa ulfeessuun akka gadi hin baane adaraan fokkisiisiin jedhan miila qabanii naan mucaan kun mana keessatti beelaatee ofii fuudhaa jirti jechuudha waan nyaanne waan dhugne jedhaa jirti jechuudha jiran kanaafu kaameraamaanii eda halkanirraa sa'aatii 8 irratti ergeen ture kaameraa jechuudha maaliif ani asuma taayitar rimootiidhaan dabarsaa jechuudha rimootii matuqee akkana rimootii qaqqoodhaan deemee mana Fatiyaa keessa waliin gahee deebi'a jechuudha kanaafu kaameraamaaniin isa eda achi bule immoo yoo ilaaluu feetanii kunooti naate min izaa gaati qoomaallee bannaati naate wadasi yaa kaameraamaaniin kun qadda'aa bule jechuudha Fatiyaan maal isiin keessa akka jirtu hidi bakka hidi kasii bakka wada kayroo tamalas wada kayroo adhammoo nam tokkotti ergama jechuudha kanaafu Fatiyaan rakkoo cimaa keessa akka jirtu kunu bo'aa jirti jechuudha bo'aa jirti Allahu mee walumaan jechuudha Fatiyaa dhaggeeffanna Fatiyaa fidee asirratti waan isiin dhalii miidiyaa rabaate dubbataa oolte asirratti isinii fida dhaggeeffadha walumaan dhaggeeffanna jechuudha entertainmentii ergan baree kunoo waggaadha Zara entertainmentii jechuudha saayiban kiyya dhalaaleen nagorsanii isaattis takaakkanii bisiin kun hin qajeeltu siin kun jedhanii abdii na kutachiisan na arrabsaayyii na gorsan Zara entertainmentiin garuu saahiban kiyya duraanii caaltee argamte maal yoon badii balleesse maal jetti dhuftee Zaaru akkas Fatiyyee maaliif akkas goota Fatuu koo maaliif akkas goota jireenya kee boriiti akkas maaliif goota yoon xiqqishoollee dogongoree namatti bu'e maaliif namatti buute yoon koomantii ajaallee kenne koomantiin deebisiin nama hin tuqin Fatuyyee jetti ammas bodiin hin dalagamiti nan salachaatu nan arrabsitu kubar Fatuyyee naan jetti uksum billaahi gizee na hubbii Fatuyyee akkasii miti naan jetti
rabbii saahiba akkanaan siniif haa kennu. Zaaraan silaa hadhana bira jiraatte nin beeka. Uqsum billaahi isin tarii biyya fagoo jirtiif maallaqa barbaaddeetii naan jedhu. Kurooti Fatiyaan haala kanaan boossee himataa jirti jechuudha. Intaloon kun miidhama cimaa keessa akka jirtu ragaalee ni mul'isu jechuudha. Viidiyoo ishee dubbattu irraallee hubachuun ni danda'ama jechuudha. Giddiidhaan akkasiin ukkaamsitee dhoskitu godhamaa jira Kaayiroo keessatti jechuudha. Mucaan kun du'uu hin qabu dhalachuu qaba. Hin du'u ganaa kitaaba rabbiin du'u. Nan du'ee bada malee anatu du'ee bada malee mucaan garaa Fatiyaa keessa jiru kun hin badu. Hin badu jechuudha. Eeyyeen meemmoo Fatiyaa nama bishaan naa kennullee hin qabu jechaa jirti. Waan ajaa'ibaati waan baay'ee nama gaddisiisudha mucaa kanarra kan ga'e jechuudha. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Warri viidiyoo kana daawwataa jirtan laayikii tuqaati daawwadhaa amas Fatiyaa isin dhaggeeffachiisa Fatiyaatti isin deebisa jechuudha. Fatiyaa kottu. Ani ilma namaati badiin dalaguun jedhu. Wallaahi isa rabbiin na argu akkana jedheeti taa'ee saayibdiitti yaa jedha eda na dhukkube. Yaa ijoollee yaa saayibdiitti maqaa dhahee warreen an jaalladhu. Yaa saayibdiitti yaa na qaqqabi na dhukkuba. Yaa habiibtii addunyaa koo na qaqqabi. Wallaahi laazim viidiyoo sana silaasiniin agarsiisan harkan jiru. Maqaa isaanii yaameeti booyaa ture. Gizeen ganama ka'ee onlaayinii jira. Gizeen waatsaappii seen faamiliin guruppii nabbanee jira. Guyyaa qiyaamaa rabbii sodaadhu yoo dhugaa ta'e nutti eenyuyyuu jedhan ilaali faamiliin tiyya. Tiingoof tiinga godhee nama yaadu. Dhugaadhaa ulfooftee jirta. Dhugaadhaa ulfa jeejaati. Dhugaadhaa Fatiyyaa akkas taate. Mee maallaqa si erginu maal barbaadda yoo dhugaa ta'e nutti himi. Rakkoo hin qabu yoo xiqqishoo aarres dhiisne malee wayisiin goonu eenyuyyuu diqaalaa dhaluu jira. Eenyuun keetu of keessa namni dhalaan Kaayiroo keessa teessee of keessaa hin yaasne yoo jiraatte dhugumattuu an qixaaxan hin qabaa jechuudha rabbiin biratti. Garuu an waan akkasii raawwadhee hin beeku. Kunoo kana keessa jirti Fatiyaan jechuudha. Mucaan kun warri Kaayiroo keessa jirtan lubbuu isheellee baraaraa. Waa biraa yoo dhiiftan itti taphattanis ulfeessitanis miti. Garuu lubbuu si maraaraa akkasiin of hin ajjeemne illee godhaa waa biraa yoo hafellee. Maa amma mucaanii kana booddee isiin nama kaleessa kororoskii dhugee of ajjeessuudha jedheera. Hadha immoo of fanniif jechuudha. Kanaafuu mucaasee kanas akkasiin hin baamne gargaaraa. Hin gatinaa waan dhudhu waan nyaatu nama nyaata kennuufillee hin qabu yaarte jechuudha. Itti siqaa itti guutuu qofa otoo hin taane guddisuus baraa maal nyaachuu qofa isin itti naquu qofa beektu maa ilmoo keessan akkamitti kaaddure. Amma sittani ma abbaa jechuudha. Abbaan mucaa sittani ma dhaamsa koo dhaggeeffate. Mucaa kee dhaqiiti lakkuu sataatu tokko sataatu mucaa kee geessii ilaalchifadhuuti haadha manaa keetii haadha mucaa keetii ankabadhu jechuun barbaada kun dhaamsa na himaaf waa jechuudha. Eeyyeeni warri haaraa dhuftan subscribe godhadhaa. Warri immoo asirra jirtan viidiyoo kana haadhaan nama jabeessitu jabeellis namaaf keetan. Bantallii abbaas bareeda jechuudha. Haa ta'u malee yaada yoo qabaattan WhatsApp toorri keenya jechuudha. Toora ittiin argachuu dandeessanu Facebookiin kunooti. WhatsAppiin kunooti. Ergaa qabdan nu biraan gahaa. Waan kaameraan keessan to'ate banee marfuu waan biraan gahaa. Yaada qabdan sun gahaa. Eeyyen laayik godhaati harkan gaarii.